Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jirro jirtooroon amantaa biraa hordoftanis ashamaara kafuune baga jiraatanis sinin jedha alhamdulillahi rabbil aalamiin fedha rabbiitiin har'a deebi'ee dhufeetiin jira. Firaankii dalaguu barbaade har'a yeroo jalqabaatiif firaankii hojjechuu kiyya. Firaankii abbaa manaa kiyyarraa hojjechuu barbaade inshaallah yoo naaf mijaa'e itti bilbilee firaankii hojjechuu barbaade. Firaankii sunillee maali yoo jettan namticha wajjii wal lolee jedhaan. Namticha wajjii wal lolee namtichi tikkeettii sii muree galtu malee naan jechaa jira. Hin gala gara biyyaa yoo hin galin jetti immoo bade dalagaa jechuudha. Akkas isiniin jedha. Yeroo ammaa kana keessatti ijoolleen Imaaraatii keessa jirtan hin beektanii biyya Dubaay badanii dalaguun baay'ee rakkoo ta'ee jira. Ijoolleen teenne warroonni mana xalabaa keessa jirtan asumaan dhaamsin isinii dabarsu. Warri mana xalabaa jirtan akka hin banne yeroo ammaa kana dalagaan isin argamtu. Jireenyi baay'ee ulfaatee jira. Rakkattanillee achumatti rakkattanii waan hojjechuu caalaa yoo dandeettan mana jijjiirachuu, yoo dadhabeen mootiyyuu gara biyyaa galtanii akkas achirraa deebi'uu malee bannee adalanii jettanii hin yaadinaa. Tasumaayyuu isiniin jedha shamarran teenna. Akkanaati dhiifa malee naa godhaa yoon hin balleesse akkasitti yookaan hin bada yookaan immoo gara biyyaa gala jedha. Inni biyya keessa hin jiru akka makkeen naan jedhu galii biyya taa'e naan jedhamu badii dalagi naan jedhamu waan inni naan jedhu walumaan laalla. Itti bilbila amma na hordofaa isiniin jaa kaameraa kee jedhu ifadhe. Ani mul'adhasa. Orfaan teennes baay'ee xiqqishuudha. Yaa ta'uuqa yeroo biyya namaa akkanuma dabarsan. Nafaana tura. Intaan daawwalaa. Balatti buusa amma firaankiin tun bombii dhoosuu qabdi inshaallah. Ittiin deebisaa malee. Aloo. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Nagame. Saya. Maali bilbilan kaastu sa. Apa mati jara? Maal kaaste yaa. Namicha si bira jira? Bilbilee bara duras. Eeshi amma kasiin jedhu kalas dogongorina biraati irra bilbiluun oolu beekta. Yaa ki namticha wallollee beekte. Namtichi sukkaarratti ka'e. Maal hinaan jettaa? Maal godharee haaruu baadhee? Hin badamoo galasa. Akkamitti galasa oduu ati hin galin? Akkamitti hin banne isaa jechuun egaa inshaallah waggaa takkatti anillee badee dalagaa maal godharee? Akkasii ana duubatti nagaatti. Laa hin cufin bil.
deebisaan malee nafaana turaa isinii jedhan badinii galii. Yaa Rabbi kaase kaafii isin godhani. Sawaan irratti cufta. Atis na arsita asii jechuun kalaas yoo hin badin jettee yookaan mana qayyaradha jechuun maal waan tokko nama makkaruu qabdu malee akkan macal jettee namarra cufachuun maal jechuudha. Maal godharee qabbar namticha qaata wallollaanii yaakii hodda guyyaati beeyta. Namichi sukkaara itti ka'een beeytaa miti. Namicha walloodhi siin jedhe walloodde ishin aadidha namni namaa walloodha. Maalumatu bahee dalagaan si ga'e. Bar jechuun sitti maa jira akkamis duuba galee maal godhareessa adda kiitaa. Hin galtu kaa jijjiirratti argattu mana jijjiirratti yookaan hin galtu gara biyyaa maal rakkoon qabuun ta'e. Wanni achitti baddeen haa ta'etti hin jiru galtee biyya taa'uun haa wayye waan hedduu naa sirreessa. Akka biyya addaati. Qaayibammi jechuun. Si duuba baawaa jette. Yaa abbaayuunis bu'uu fi miti bar jechuun bakka takka gallaa jennee miire sababuma saniif anillee bar haga waggaa takkatti. Hin danda'amne wallaa hin galaamne birrii kanallee dhufu polisii eegalee jala qaba. Badii danda'u qaba. Biyya kana bitadhee polisii eegalee qaba. Ijoollee harkatti qabadhee fudhadhee gani deemu. Warra tikkeetti narraa muree meeshaa itti qabadhu gani. Andura bira meeshaalee badee meeshaalee gatee baduu fi beektaa dur wanuma takka fudhadhee. Meeshaa baddee hin jiru. Meeshaa takka baddee gattee hin galtu. Namatti jedhee sigachuu baannaan tikkeetti muradhuuti. Meeshaa itti muradhu gadi. Nagalchiitii nagalchaan jechuun yookaan mana qayyarachuuf yookaan immoo baduuf murteessee malee beektaas hin mari'achuuf. Uummata akka rakkoon qabu naan barbaadu. Dubaay keessa baddee akkanaa jiraatu hin barbaadu. Jaartii xiyyaa miti. Ana gal isin jedheeni galtee waan barbaade dalaguun mirga qaba. Jaartii ta'e kabajaa yoo ta'e dhingalaanillee baasee tana fitee forositti galee baas uummata dubbii. Amma Galee itti argaa fi jibbaacheef amma baduu. Amma xiyyaanni kee kana malee hin jiru. Wallahi billa jala sarara achitti gabbaatee an xalabaa manaa sanii gabbaatee. Wallahi nama amanii kafareen ayyuuti rabbi nagaa na agarsiisidhaan sin barbaadu. Astagfirullah lazim. Maal jechuu yaake? Wallahi watallaahi watoofiq rabbii laman ta'initti tokkichatti sii kakadde kuma haala gosaalan galtaa tikkeetti ofirraa muri gali gara biyyaa hoo sirraa muruu dides meeshaa ta'e guuradhu. Amma takka beek galtaree kunoo karaan hin jiru kara keessan kunoo karaan galiitiin hin jiru akkamitti galta? Hin gala dhiisi basbaasa hin jira rakkatti manaa jette. Inggalaan waan na shakkitu jiru wallahi inggalaa. Kunoo si qabaaf bara namticha gandaarra shaxxaafaatti fudhadhee miidhaa jedhee na aarsee. Laa waan itti fudhattu jiru jedhu. Siitaanan nagaa si jedhin tikkeetti narraa muudee haala wasaalan meeshaa kee walitti qabadhu. Kana biyya nagaan biyya keetti gali baay'inatti argiin waan nu sirreessi gali. Cinqamu jira akkattu. Yoo naki intalu ajaja keetiin ala deema jette gabbaay akka barbaadde ta'e maqaa kiyyaatiin ta'e maqaa kiyyaallee ni mati masalaama waan qamadaan diigan. Akkamitti laa jechuun maalti godhaa jira yaa kenti jaafu kun shanta olii qabadhee taa'aa jira hoo barbaadde viidiyoo si bilbila Frankiin kamaali gaan si godhu እና akkasiiti jechuun kalaasaman badii eega jette kaan dura jechuun meeshaa takka bichaa fudhadhee achumaan boolee bada jedhee yaade. Yoo namichi mana naa qayyare mana jijjiiradha yoo dide mootiyyuu kalaasii hin galassen jedha yoo naa sarme mana jijjiiradha waggaa takka akkas taa'eetuma walumaan galla inshaalla. Mana yoo jijjiiratu hin danda'in galisiin achi gabbaatee mana jijjiiradha illee ijaadha. Manni maal guutuudha jechuun maal rakkoo qaba. Afaan Oromoo si taataa jira baran. Kalaas isheen gala yoo jechuun mana naan jijjiire yoo mana argatiin hin gala bakka. Kaata taa'ee bu'aa yaake mataan na dhukkuba. Wallahi hin kamisa. Safaaxa jirtaati. Laa qalbii akkanaa dhiisi nyaata. Abbaayyoon Qalbii akkanaa dhiisi nyaata.
akkasii yaa akkiitillee namatti hin ashoofine kalaasi yoo naa jijjiiran yoo hin jijjiiran immoo eegali jette bakka hin galash atillee garuu na duuban galuu qabda dirqama. Amma ni galeetiniin adda kiyya taa'aare agati galtu. Wayyo isin jammare wallah abbaayuun har'a kunoo takka bismillah isin irratti jedhee jira. Akka minaaf mijaa'e godhuu beeka Firaank. Wallahi waraabama jirta kunoo viidiyoo sibiil bilaa ture. Namichi sibira yoo jiraatin viidiyoo sibiil bila. Akkasii amma kasiin jedhu wallahi Firaankii si godhuufi malee beeytaani jechuun namichallee waliin lolle beekaatumaan reefsitti barreesse beeytaa namicha wal lolle minaamin jedhee zaahumaa sitti godhe. Walla akkatinatti hin naqqaaneef kun amma wanti yuutuubii banadhe jennaan hin Firaankii nagooti jettee akkatinatti hin naqqaaneefi innaa akkasii affeeramtee jirtaadha yuutuubii ummu ayyuun irratti maal dhaamatta garuu Firaankii taatee jirtaan aman bareeda ummu ayyuun kun har'alaayyuu eegaltee Firaankii irra dalagu sirratti eegala jedheetiin beelkaa nama biraatti irra dalaguu dide sirratti eegala jedhe abbaa yuun itti irra eegala wallahi dhuguma barna ayyee itti naa himime sabskraayibii godhaan baay'ee rifadhe akkamittiin ba'a osoo uummanni akkatti mana ta'a gayyaa'eeti Dubaayii keessa wanni maal jechuudha hedduu aare hundaa'uu bareeda jabaadha jajjabeessa isin jaalatamtoota fi kabajamtoota ilmaan Oromoo qaqqaalee hundi keessan. Salaaman jenneen awwalumaa salaaman jenneera. Itti milkoofte. Itti milkaa'eesa. Wallahi dhugama harimaa bilbila sirratti hin jufne. Abshiraayyee kalaas booda waliin taphan. Yalla ayyee. Ayyee. Akkasii hordoftootaa fi kabajamtoota chaayinaala aywa argitanii jirtanii Firaankii kiyya naa mijaa'ee jira. Yeroo jalqabaatiif Firaankii dalaguu kiyya itti naa mijaa'ee jira. Itti naa milkaa'ee jira. Firaankiin kun akkasinitti tolu abdii qaba. Warri Firaankii kana laaltan hanga dhumaa daawwachuudhaan laayik godha. Warroonni chaayinaala kiyyaa faaraa taatan immoo sabskiraayib sheer godhaa na bira dhaabbadhaa isiniin jedha ilmaan Oromoo koomentii babbareedduu barreessaa laayik godhaa akkanaan isiniin jedha. Akkasii shamarran ta'e warroonni mana xalabaa keessa jirtan yeroo ammaa kana Dubaayii keessatti baduun bakka kamittuu baduun garuu baay'ee ulfaata ta'ee jira. Haa ta'u garuu akka Dubaayii kun baay'ee adda gadi baatanii hin badinaa dhaamsa kiyya irraa waa barattan jedhee yaada. Akkasii isiniin jedha hordoftootaa fi kabajamtoota kiyya nagayyaanaaf jiraadha hanga viidiyoo biraatiin walitti deemnutti assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuhu baay isin jaaladha hunda keessan.